بريدة مو بريدو لايك يلا لايك تك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تك لايك اوكي ماما هو ولا كان نور زال انا سمعت بليز هردفتو تدانو قبا غرو كان يرون اوف نسمه دومبرينا غاوتو كوين جرو I am so sorry baay'een gaddaa sila oromoo yeroo miidhamu namaaf bo'u malee jiraatti naman kunuunsitanii naman sossobdanii ani siif jira naman hin jettanii I am so sorry maal taate oomayyuu hin taane sanyii koo kun akkanatti dulloomee fi lafiti keetti dhufeen jira kanarra maal taate naan jetta kun dulloomee mangaagaa wal na darbee ilkaan keessa na bu'e tokkos baadha tokkochi baadha tokko yaa dulluma bara kana jira sanyii koo jirtu miti isin baay'een isin yaade dhugaa rabbi tokkicha hedduun isin yaade irra maaltu na qabaa irra qabaan jiru xiqqooshisi waliin an bu'aara dheenu fi xiqqooshisi waliin an bu'aara yoo jiraattan jechuudha yoo nan arrabsin jechuudha narraban sodaadha muxuwwaa ta'een jira please nan arrabsin abbana garaachillee waan dursee isiniif himu abaddan nan arrabsinaa yoo yaadni koo isiniif hin taane yoo xabni koo isiniif hin taane wullaqqeedhaati baake haacee wajjin jirra sanyii taadde biroo wajjin jirra kee rabbiin nabsiisaa nuuf hamaaru nama arrabsina waan ta'eef jenna akkamitti nuuf simattu haacee wajjin simannaan haacee wajjin nuuf gootan kun kan akkamiiti laata I love you so much mannaan jechaa jirtan nana rabsinaas nin jedhera dhugaa rabbi yeroo sukkaarri natti qaban bilooks nan godha sukkaarri jaartii ka'ee jennaan abiddan gadi hin deemu kanaan riimootii kanaan saayilentii sin godha wadhibe hin bareedansa ministeriin kun maal jechaa jirtuusa bareedduu wallagaa wayyee qalbii qof bareedduu yeroo naan jettan bakka ziyaadaa umriin kiyya sekendii keessatti waggaa 20 waan dabarnutti fakkaata rabbi dhuguma anaa dhufu bakka nagaan dhuftanii qaqqaaliiwwan hordoftoota paartii kam yookaan deeggartan nooru isiniin jedheera isin simadheera isin bohaarsuudhaaf malee arrabaaf hin dhufne okay nan arrabsiina silkii madaamii koo na bira jira muuziqaas ni bana kan warra biyya kana ragam sirishee munan beeka okay ani gara laafeetti waan ta'eef miskiina waan ta'eef ragam sirisheellee madaamna barsiistee jirti okay ashanish ani waan na jaallattuuf jechuudha an dubbisan beeku lakkoofsa tokko barreessa lakkoofsa tokko an dubbisan beeku siniin jedhee YouTubein qabdu madaamiin koo my god gudukkoona samuyyee jimmaa ልጅ hayaati habibti maal jechaa jirtani sila ijji koo bibbicattee jirti manasxariin hawni guyyaa kaawwatan halkan hin kaawwadha my god faarinnetii araadinnetii akkasii rabbiin galgalee keessaa nutti hin fidiin jedhaa du'aa godhaa warri gana ijoollummaa qabdan qo'asiruu isiniin fida kan madaamii koo irraa immoo sirbanti ni malee hin jiru kun akkanatti lakkoofsa tokko sadii barreessaa an dubbisa hin danda'u isinii himeen jira ani isinii himeen jira kan korraa isinii bana wayya kan madaamii kan bangaalii sirba bangaalii malee hin qaban immoo bangaalii wajji waliin beekne waan ta'eef hin jaalladhu okay kan bangaalii malee hin qabne no maal jettee reefummaa agaruu jecha commenting
kena darbe jiran dubbisne wallahi aydulummaa kana ani kana sinin jedhama sirvisni bana mu laptop irra fide sinin bana laata jawalli kunis ino jetu shabaka bada sirba bangaali sinin video sirba bangaali sinin video yalla natti madda نور سنين زاد راسه ربيتن فتيني مسلامة الدرسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو كبدمتو تبدا وتوتا هرجفتوتا اكتيفيست حوي شابي جلتي كان ارقمتو مرتكي سن نور سنين زاد ربايي سيادي انجرا يا ودبي مسوسا فني يدو بوتي كلمه سلامة سنين جچو اندغاني سلامتا يرسنين جنو سوري فني وابرات جادو دنديسو amantaan keessa malee duuba miti no sinigal amantaan keessa malee duuba miti inni qaba godhatanii fi miti jilbaaba uffatanii fi miti surree uffatee namni keessoon isaa rabbi waliin deemuuni jira kanaafuu bifa namaa ilaaltanii waa hedduu namatti moggaasuu dandeessu akka bifa namaa sanii miti sagalee naaf ta'e maal taate lubbuu kanatti madhusiifan ta'anii maraatuun kee rakkoo hin qabu. Hawaanatti heerumii tole sanni kun harkoo qabu gabbara dandeessa sirba jimmaa banii tole gabbara yoo dandeesse silkiin koo kun shabakaan badaan saabu laaptooppii fidee soosanii banii natti tola laaptooppii agarsiifachuu barbaadde naan jettu waa hedduu namaan jettu malee laaptooppii irraa soosanii banii bareedaadha shanish shabakaan saabu jawaalli koo kun badaa. maal jettini kabajja laaptooppii fide dhugatti inni waqqasina malees ni fide isin itti bana dhuga yoo shahna qabaatedha fini yoo shahna qabu fakkaata garuu beeku شاحنة نقبل لا شاحنة في ديتها دمتي يا كتو ولا منام تكوكا بغيرو دقيقة انتني ماما نجد برسنتيشن كابوكو شاحنة رنكا قاسني بنازل شوفوا بنا ميجرا ما تقمنين نفني شاحن الرخاي مسريفا بنا اوكي نمي توكو نعرف ساترات انا كومنتي صار هنجري نالكا ورنا جالتن سببني ساسن بلوك اوكي kabajamtu waggantu oromiyaa namni dharrabsu taana yeroo sana biloog godhama paaspoortii koo immoo ragama siriisaa akka hin argine okay eegisanii miti isinii banaan jira sabboro Jaalallatu natti jira yaa nama kana wallahi tarrabaatti kaatanii wallahi mucaan shamarra miskiinadha waa isheellee irraa isinii dubbadha xiqqoo ishee jaalalli saree nama godha beektu jaalalli saree nama godha maaliif iyyuu isa jaallatetti sin faradamu isa dhiisetti sin faradamu maaliif beektu ijoolleen dhiiraa tokko jabbuloota waa'ee jaalalaa osoo hin beekin laayivii osoo hin beekin uummata dheedhii biyyaa ba'e jechuudha
simeetiin itti jiraatee fi dubartii mata'uu ishee beekeedhaaf itti dhaqee mucayyoo waa'ee jaalalaa gadi fageessitee nama beektudha. Inni garuu horii makana beektu miti caatii qama'uu malee kan jaartii hammatee hin beekne qiree biyyaa ba'e jechuudha. Inni akkasii osuma fuudhee irraatti galagalee rafa. Maalummaa isaaf akka jaallatti rabbiin haa beeku. Haa ta'u malee ameessa ijoollee dhiiraa tokko kan jaalalan hin beekne. Haa ta'usuma fuudhaniillee achirraa galagalanii shiishaa dhuganii kan rafantu jechuudha. So warra akkasii jaallachuurraa of qusadhaa shamarreen keenya qaqqaaliin gaggaariin jechuudha. Isinii galee yoo jaallattan isa araadaa isa jaalala beeku isa hammannaa beeku isa ofitti si qabachuu danda'u isa jaalalli maal akka ta'e beeku. Isinii galee nama akkasii jaalladhaa please. Yoo immoo ta'uu baate isinii ta'aaf uummata dheedhii Yemanii irraan wal guree yaa'ee biyya rabaatti argame jaallattanii jaalala hin beeku. Horii eegaa biyyaa ba'e bari biyya horii tiksaa biyyaa ba'e hin beeku kawaayee jaalala hin beeku caatii qabu malee maal beeka. Sijjamar ijoolleen ganda sanaa tokko ameessuma beektu waa'ee jaalalaa hin beekan maallaqaa kan namatti siqantu jiru. So kanaaf jena nama akkasii jaallachuu osoo hin taane hafuura isaatti ofitti baafachiisu miti hafuura isaa ofitti baafachiisu miti. Gurbaa sana argeen ture najisa wayiiti dhugaa rabbii hidhiin isaayyuu kiiloo meeqa furdatala hidhiin isaanii gararraan kun nama dhunguudhaaf nama tamacha'uyyuu miti. Laakiin jaalalli saree nama godha iddoon taanetti nama kuffisa nama hin taane irratti nama kuffisa. Garuu yeroo jaallattan ijoolleen kana booddee jaallachuudhaaf deemtan muuziqaa banii tole. Ilaalladhaa jaalladhaa nama si madaalii wajjin deemaa dhugaa rabbiiti nama si madaalii wajjin deema dhiirri tokko akkatti siisaa jechuudha. Dhiirri tokko tisiisni amma guddaadha xiqqaadha sooressadha bareedaadha fokkataadha hin jettu dhaqxee namarra sana irra qubatti. So nama dhaqee akkatti siisaa dhalaa 10 irra qubatullee hin jaallatina. Isinii galee isiniif amanamee jilbeenfatee miila isiniif dhiqqee waan isin jettaniin oolu ajaja keessaniin akka inni bulu erga bartanii booddee jaalala sanatti seenaa malee fayyuma argitaniif immoo viidiyoo koolii waatsaappii irraansii bilbilee meseenjarii irraansii bilbilee jaalala si qabsiisee yeroo itti dhaqxu gurbaan gowwaadha ameessa horii eegaa biyyaa ba'e karaa baharii bidiruun tini bahar sun fidee as garee manitti darbee manitti immoo dhufee saawudiitti dhufee kaameraadhaan of bareechee maal jedhee harakaata godhee nama baratee fakkaatee si miidhuu danda'a siin jechuu barbaadeen obboleettii kiyya. Warreen jaalala keessa jirtanillee ni jirtu. Oliin baaniif malee namoota hedduutu kan keessatti dhukkubsatee miidhamee jaalalaan qabamee mucaa kana caala miidhamee jirutu jiraachuu ni mala hin beeknu malee. Isinii galee kanaaf gowwaa xiree akkasii dheedhii kan qaamni saalaasaa ol ka'uu hin dandeenye nama akkasii hin jaallatina. Dhugaa rabbii isiniif hin himaan. Dhiira tokko dhiira rarraafateef miti isinii galee dhiirummaan isaa rarraafateef osoo hin taane dhiirummaan isaa ulaagaa shamarran irraa barbaadu yoo goote qofadha malee dhiirri rarraafatee maafi kun dhiiradha jettanii ittiin deemina. Isinii galee ulaagaa shamarranii guutuu kan hin dandeenye. Shamarri tokko ammoo dhiiftee biraa baddee akkasii jaazaa nama biraa buutee jennee dubbanna yeroo baay'ee meseenjarii irratti shamarri jaallattee miti makaddaa hammattee rafuun mana warra isheettiyyuu ishee nuffisiisee jira. Mana jaazaatti ishee nuffisiisee jira. Kan maatii irraa adda baatu shamarri tokko fedhii ishee sanaa fi simeetii ishee sanaa fi jaalala waliin laayivii akka dabarsaniidhaaf malee qofaa rafuu ta'e mana haadhaaf abbaa ishee qofaa rafti. Isinii galee ijoollee dhiiraa fuutanii jennaan ulaagaa shamarra isinirraa barbaaddu guutaa fi sijjamar jaalalli maal akka ta'e beekaati dura jaalalatti galaa okkee ishee jedhaa isin fayyada jechuudha kun. Isinii galee uummanni Saawudii Arabiyaa kun akka bakka maal jedhee isinitti hima. Hundaa walitti sassaabee shamarra yeroo jaalala keessa galtee boossuun tinii jettu silkiin kun tin shaahanaaf qaba jedheen laaptooppiin koo sirba isiniif bananaaf obsa. Shamarra kana yeroo isheen jaalala keessa galtee darajaa hamma isheen yaa kee namni dhiira meeqatu shamarratti boo'ee jaalala irraa dhabee jira. Bar gowwaa akkasii uummata dheedhii caatii qama'uu malee jaalala dubaraa hin beekne jaallattee maaf mucayyoon kiloorksii dhugdi. Nama meeqatu ishee eeggata nama meeqatu ishee irraa qabamee karaa dhabee ta'a nama meeqatu guutee jira.
garuu garaan ishee isattis na'e nama sana waan irraa jaallatte argite jaallatte isheef rabbi isheetu beeka. Garuu nama sana ani jaallachuu miti miila koo shafaafaa kan fuudhee irra ka'an dhugaa rabbi tokkichaa tokko tokko keessatti argee jira. Wii waanuma nyaatan ol nama tuqsiisa dhugaa rabbi tokkichaa nama gaarii malkiidhaan nama qeequmati garuu ol nama tuqsiisa dhugaa rabbi tokkichaa. Ummata horii caatii qabu malee dubartii hammachuun beeknee kee dhiirratti maaltu jaallata sicha way leesh nama jaallatamtu dhiban madiyaana namni guutee jira jamar isaa kiloorti dhugdi miskiina hayaati umri sabira jiraadhee siin gorsa maaliin godhadhaan saawudiin jira sanaayyuu ijoolleen kaayiroo maallaqa malee shamarra jaalala hin fedhan isin gali maallaqa baatii 5 jaarraa nyaatu. Hatta rono video koolii nu bilbilan illee dursanii buxaagaa nu gaafatu kaardii nu gaafatu sidii galee kanaaf ijoolleen ijoolleen bakka sana jirtan waarsaa koo qofaa waarsaa kootiin alatti jechuudha. Mubaarak musammaa hedduun kabaja waan tokko isaatiin jechuun barbaadu baay'ee weessarratti waan tokko argee hin beeku laakiin ijoolleen kaayiroo keessa jirtan please jaallattanii jennaan jaalala jaalala ji'a 7 hin jaallatiin akka ijoolleen saawudi arabiyaa amma baay'ee kanan dinqisiifadhu osoo reetti isaanii eeganii imoodhaan bilbilanii akkamitti jirta hojii xumurtee lubbuu kunaanaa sa'uu dandeessa jedhu malee maallaqan gaafatan dhugaa rabbiyaan hedduu ijoolleen saawudi arabiyaa dhiirti nuyiif qaaliidha hambassaadha jaalala beeku bakka makkoyyiif nin jirre ta'anii dalagachaa haqiiqaan halaalaan jaartii isaanii jaallatanii baatii 5 baatii 6 keessatti marraa 3 qofa ijaazaa waliin dabarsanii gara dalagaa isaaniitti deebi'u malee kaardii naaf farrazi kaardii naaf biti uumamatti mataa koo farrazadhu vaaziliinii bitadhu dhaabee naaf hawwalii hin jedhan abadan ani bakka isaanii bu'ee isiniif hanfarrama maaliif waan hin beekuuf ani xabaa ijoollee saawudii dhiira ijoollee saawudi arabiyaa jechuudha siddatanyoota hundaa jechaan turan ijoollee saawudi arabiyaa keessaa ijoolleen dhiiraa uniif qaaliidha baay'ee nama gadi fageessee yaaduu danda'u nama shamarra miidhuu miti ijoolleen saawudi arabiyaa. Isin galee kanaaf iyyuu uummata caatii qabu uumalee jaalalli maal akka ta'e hin beekne jaallattanii wajjin buusanii kilooriksii dhuguu maaltu fide qaqqaaliif gaggaariin ijoolleen keenya osoo guutanii jiranii. Inshallah maaliif beeruutiin ta'inne kaayiroo teessee beeruutiitti maaf hin jaallatiin amma ishee nama siif yaadu ta'uu qaba. Moo qaamaan si argee sitti fincaa'ee qofaaf miti isin galee namni tokko yoo jaalala beek namni dhiira ta'eef miti jaalalli waa hedduutu jira. Shamarri dhiira tokkorraa waan hedduu barbaadu. Isin galee anuma irraa kaasee isiniif himaan jira. Yaa fedhii koo sana yoo naan guunne hoolaa akkasii maal naa gochuuf mana keessatti niidha maal naa gochuuf mana madaamii keessa hojjedhee riyaala 2,000 itti kennee na wajjin jiraata yaani hay sangaamtiyyuu marga haamanii yeroo itti kennanii bor lafa kana qotaattiin hin oolaa jedhee namni waan tokko namaa kennamne shamarri maallaqa hojjetee fidee jaarsa kennitu maallaqa sana qofaaf ishee jaallachuu osoo hin taane fedhii isheen sirraa barbaaddu ulaagaa sana guutuun dirqama geeti. Siin galee shamarri tokko haati manaa kee tokko yoo dogongortes waan hunda ulaagaan sirraa eegamu waan hunda sirraati malee ergii fuutee kaati haadhaaf abbaa hin ilaallatu. Jabbii akkasii kan hidhiin kiiloo 4 ta'u dhiira akkasii dhiira jalli jaallatu yaaqii. Manatti bilbila gurbaan gowwan saa kana bilbilinaa inni walii bilbileeyyuu kun rakkate kilooroksii dhugee. Ani kananis ni jedhu please ijoollee dhiiraa kaayiroo yeroo sin arginu yeroo baay'ee nan argama daggasatanii wal fuudhu garuu mucaa hin godhatanii maaliif maallaqa qofaa barbaadu daggasatanii wal fuudhu amma iddoo istiraa maashaallah iddoo bareedaa kanatti ijoollee masaawidiitu amma manuma jirtu keessatti isheen jireenya biyyatti of qayyartee galtee waa jiraachuu barbaaddu bakkuma jirtu babbareechattee suuraa makaatee wal fuuti halaalaa jechuudha. Warri kaayiroo kunoo maashaallah akka warra jiraameti mangist saraatanyoonni baa kanatti intiniin godhatanii saniin booddee immoo ilmoo hin godhatanii maaliif wajjin bara jireenya isaanii guutuu wajjin jiraachuu hin barbaadanii maallaqa qofaaf amma isheen mana madaamii hojjettee ifatamtee sawii gaawaa sawii shaayii jecha dhuftee
neegadhu yeroo raabuu sibiiloka yeroo sawishaa isa wigaa hojjettee fiddee birrii achi akkamatti hin dalagamu hin beeku haa ta'u malee damooza jalamaa ji'a sadiitti kenniti inni ittiin as ba'ee liiviinoo waraabaa neetta isaa guuttachaa jechuudha. Neetta guuttata wanti nyaatu sanduusa isaa nyaachaa mataa isaa farrazataa as ba'ee intiniidha. Achiin booddee gaafa tokko argate gara tokkotti gora saniin booddee isheen jaalalaan qabamtee kana darajaa kilooroksii dhuguu geessi jechuudha. Isin galee kun ta'uu hin qabu kun isin irraa ni eegamu. Akkuma addabaabii irratti akka nuti isin arginitti wal fuutanii miti bultiillee waliin horadhaa mucaallee horadhaa. Namni tokko akka nama maseenatti waliin jiraatu akka nama rabbiin dhalaa nama yeroo nama dhoowwatu kan maseenni tokko jiraamne akkasitti waliin jiraatu haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii osoo haqarraa qabdu haqummaa ishee itti amanamummaa hundaa guutte osoo fudhatee jiru akka halagaa tokko yookiin immoo akka obboleessi tokko achirraa galee rafuun barbaachisaa miti. Isin galee itti amantanii fuutanii dubarri tokko waan ishee barbaachisu hundaa guutuuf qabdu. Hojiin hin jiru kaayiroo jennaan dhalaa akkanatti maraachitanii kilooroksii dhugaa jedhamtanii yaaki. Marabbiin sodaatanii isaa yoo fokkata abbaa isaatiin ta'uu osoo hin argeen dhugaa rabbi cidhaan isaan bodhoksa dhiira akkasii. Qinxinii keessa deemee maal jedha? Isheen kuulloodha, isheen bilchiginnaadha. Kanaaf hin dhiisi. Na dhiisi rabbiin maaloo agadhu maal jedhu ayisaa tokko dhageen ture. Jabbii abbaa isaatii kun geechaadha. Nama jaallatanii miti. Nama salaamte irratti qaraaniif iyyuu miti kun. Jaalalillee waan biraadha iyyuu. Isin galee yeroo jaallattan ilaalladhaas jaalladhaa. Jaalalli saree nama godha iddoon taanetti nama kuffisanan beeka garuu haa ta'u malee of eeggannoo nu barbaachisa. Isin galee bareedduu mucaa dhalattuu Jimmaati naan jetti garuu yeroo viidiyoo ishee argu hedduu garaa na nyaatti mucaan suni. Laakiin inni isheen boosuufi sun nama boo'anii fi miti nama salaamata rabbii irratti qara'anii miti tortoraa wayiti dhugaa rabbii ani dhiira fiizikaaluma akkuma kanaan argeetanii nama madaaluu danda'udha. Maaliif namni tokko waan irraa ilaalte si gammachiisu tokko yoo jiraate nama sanatti jechuu dandeessa. Mucayyoon kun yeroo akkamitti akka isa jaallatti akkamitti akka isa waliin tiniitti akkamitti walitti akka dhufaniyyuu Allahu a'lam rabbiin haa beeku. Bara teknooloojiin babal'ate keessa bara namni wal ilaalee wal filatee wal fuudhuu danda'u kana keessa akkamiin akkantini jetti naaf hin galle. Shaana fudhatee jira amma baasni kan fidaa. Malee nama akkasiif nama bu'anii miti obboleettii keenya immoo rabbiin lubbuu ishee hambisee aafiyaa ishee ganamaatti ishee haa deebisu. Baay'ee nama gaddisiisti dhugaa rabbii. Namni yoo dhibame yoo rakkatedha. Jaalalaaf jecha garuu bara kana keessaanii namni akkana ta'a darajaa kana ga'a dheellee yaadu mucayyoon sun garuu baay'ee jaallattee jirti. Baay'ee miidhamtee jirti. Maaliif jaallattes maaliif kana taates jechuu hin dandeenyu. Jaalalli saree nama godhaa nuyi shamarri fageessinee yaannu akkuma guntunni harma keenyaa kan durarra qalbiin keenya illee rarraadha. Maaliif dafnee of laanna dhiirri tokko yeroo namatti dhufu dhiirri bara kanaa keessumaayyuu tokkoffaa maallaqa barbaachaaf lammaffaa immoo simmeetii isaa sitti baafatee sirraa deemuudhaaf malee abbadan maatiif abbaaf haadha barsiisee halaalaan nikaasi godhatee kan waliin jiraachuu barbaadu harka dhibba keessaa harka meeqadha. Isin galee kanaafiyyuu itti of illaatina. Maaloo siin du'a buskuta koo maaloo koo jedha. Anuu pirezidaantii maammee abbaa taqqi kilooroksii nama baasee oolee garuu ani nama dafee of kennuu miti laakiin kilooroksii dhuguudhaaf fedhee kaasaatti buusee yeroo deebisee yaadu kilooroksii kana dhugee anatu of miidhama malee eenyutu naaf miidhama kan jedhu deebisee xiinxalee yaadee jechuudha. Ijoolleen kaayiroo sajjamar nama jaalala beekuu miti. Nama jaalala beekuu miti. Nama maallaqa abjuutu namatti dhufudha. Isin galee tole. Ishi jedhama sini banaqwa. Sirba Jimmaa naan jettanii jirtanii sirba kutaa hundarraa isinii banaa achiin booddee narrafaa jechuudha. Sirba isaa qizeenoo isinii banaa.
ilaalladha jaalladha yeroo jaallattan okay ilaalladha jaalladha yeroo jaallattan naademmoo irra caalaasaa uummata mucaa eessaa jettan isheen nama caatii qabu malee nama jaalala hin beekne namni sun tanii galee sagaleen qabu maal ta'e sila banin jira garuu sagaleen qabu ayyaan naaf hin galle tanii galee miti dubbii koo fudhattanii warra na jibbitanis warra na jaallattanis ayyadoon kee rakkoon qabu bas ergaa kootti fayyadamaa okay maalif sagalee dhabere laptopin ko stabalashuuf natti fakkaata maashaallah jenneen natti fakkaata gaafan bite gaafas natti agarsiise maashaallah naaf hin jenne tabalashee jechuudha maal jecha jirte laptopin didee jira sagaleen sana karrabee jira tabalashee sagalee itti mandabalaa didee maal akkitee hin beeku filtra أما سني بنين خلاص باي هود أمو أساتا وملي شاهن الروان دروف جنة ينوت أبايي كنا فيو واي جاللا أسجمر بيا ساودة ربيا خنستي ماله بيا كانت يساني لغا جاللا ما كيسان قالينا سني تافو أوكي كيسانا تسنين جالي nama miidhamalee uummattu nama fayyadu bultis namaan ta'u direct jireenya xawaadis isneef hin ta'u bakka yaani kalaan faadii heerumte baate bicha okay Seven interim. They got some doing on it, but dance never. Why in a treasure? Not toy, mine, when I started buying a toy. Wallet bisala ki sirba jaalata lamin itti fakkaata Hello, sir.
سألت على من سنين بني نمي تقبلتي حوان جوات اللابتوب كم التلفزيون تتينن سرندي ما أوكي سرندي ما ولا بيجت ولا متاكر هو بيت أما كاوات يوتيوب كي بليز وري واي فاي في مدام تفيدا مدن مالجو تبيك تو فيديو كوسا إيراد جولا فيديو كوسا إيراد ركعتي سايلنت يقولا سجلي سانغ دوماتي يقولاتي نافكا أوكي ساتي مراسة تحفي يوتيوب إنك إيوالو لابد جولا أوكي يلا كذا نمني جنات ديفي الدراما أونلاين يرانا منزرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كده سلاولين كام مدامي نلاقيس يرول لفدي تساعتين ديمي ترى رفتي جرتي عمي وما نفك كله فين ترى أوكي طلع مالجتي سربان جرتاكي والكيمي كمتي أمول يومكي مدامي نتنتني جاتي كفلين كو تقول أكون سن أرجان جرتا مدامي نتقلكي يس دم سلفة بقولين أرجس كان فيو قاهم من جازا ديمو فتازنا يدي سنتا وتيزا أوكي أما دوجي انتوا سفر إنك ملك ذكر رسني فلو ورجكو يادن ساتي كنجرون دوم ترفي درجة أنا متصوري إني كان جنا أم مصر بس أسنيبن أم مصر بارسي تكو سنيبانو سبارسي سنيبن سربا أرسي هاي كان جمعت له في عمل كان جمعت له بقى تمر بودي خنرسيس نيبان دافيكا مالي كده كده أولين كان ترى مدامي سودا لا بدستاجا وارو ما نزلتي كله
كله رجعتنا كجيت كله زاد يوم الرام فتلاته أنا كنا نقول وقاربي إيه تسمى كوباي مرة حلوة سربا كنا يدون جالالة وقاربي تطبق دام الرمبان اللي خلاص ساعتي مراسة قبا تقرأ في مغانا موجود تنكا يوتيوب كو سبسكرايب كو ليك كندغني داوة ليك كندغني ورمون والقدس أمري كوالجون كرسو مالي غافة دوني بتاولي بونيو فورو هايدي رول كاوچو قفانو يكام بيكنو سنيقلي كنا سنتين درغرو سو ولي فياني ولي قدسني باي إيغاري نتفكات أكايادة هاوات سعودي إيراكو وجه يوتيوبي بنانا غافة بيانجر سعودي إيراكو باين جالالة وقاربي سربا كان باين أكثر ورا جارتين كمني قفني لا ترام ورا جنان كمني زتون أي مسكينة تكو ربين سني فابوسش أنا سرام بارو فاهم بس أوكي يا بريد ثم ما لسه زرتني يا بريد ثم يا بريد ثم يا بريد ثم 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 تاني وفتت كان أبي يسوار جمال كودا أبي يورم مودا أول من استري فرنا فيس سجت كده وقارب تكتة I'm so sorry تي كوني جت كوين يوم ما كيني وكان ولا جروم ما كيني يوم بيك نجت كده سنيجري وفتت كان جتون إني ما كيني بيكني إني ما كيني جالني بودي بارتي جالنا you know سنيجري so أبي يسياري مارسي كودا عادي كان جتون أبي يشودام بيكا سنيجري أبي ينيودا أورومودا سبب سبلمي بكبويه وجدي على كانت سبب سبلمي بكمبوني ملي على كن قاف سبب سبلمي بكبويه انتني لا قالوا أبي كان بيك أبي جتون كان جتون تيجي لي you know نمني كان يم بيكني أوروم ما سايم بيك نمني كان تكيسي أوروم ما سا تكيسي جتون أما توور سانتس نيجي لي you know بليسكيا تولي دبي سيفادو أبي يسوار كي
Ho good kono. Commenti kami jira ya jama. Ho. Manifiyo. Sirboon laggaatu dhufe. Eenyummaa keenya jaallanni, eenyummaa keenya beeknee booddee Itoophiyaa jaallanna yoo ta'us ni galee. Eenyummaa keenya xiqqeessaa, eenyummaa keenya jibbaa, oromummaa keenya wallaalaa, alaabaan keenya kam akka ta'e akka oromummaa keenyaatti wallaalaa. Itti jechuun ana biratti fudhatama hin qabu. Ni galee. Barreeda keessa kamiifoo. Yoona tokko wajjin teessin garbin nama wajjin taa'ansa qofa taa'ansa. Inaafu abbaan inaafu wayyuu ani nisuun sagalee koo. Sirba wallaggaati kana sirbaadha wallaggaati. Sirba arsiin banannaan kun dhufe. Mee cimcim goona. Mee cimcim goona. Mee cimcim goona. Geletoom waan ofi. Eenyummaa keenya waan ta'eef nurraa bareedee bas akka biiftuu barii nurraa bareeda. Galee araabaan keenya nurraa tola. Badhaadhina deeggarrus eenyummaa keenya ittiin qaanfannu eenyummaa keenyaaf dhaabbanni booddee paartii deeggarras ni galee. Madungaduun kenna dhiisi gurbaa biyyaan barree madeekoodha. Me chum gona, oya shunge. Me chum gona, me chum gona. Me chum gona. Chum gochuu ni barbaade. Abii mistigo no abii mistigo jechuu siin qabnu. Abii mistileedmu waan jedhama. Ingiliffaa kana hin beeku. Abiyyiin keenya bulchaa Itoophiyaas ta'a. Eenyummaa keenyas jaallachaa abii cinaa dhaabbannaa siin jechuun barbaade. Paartiin kamiyyuu paartii Oromoof dadhabeedha hojjeteedha. Kamiyyuu taanaan namni lama gabaan yeroo inni jettu asitti shunkurtiitu gurgurama asitti ashaboo gurgurama achitti shoo gurgurama. Shunkurtiin kun yoo waan waxii mi'eessu ta'e hin bitanna. Ashaboon sunis yoo nutti tole hin bitanna. Shiroon sunis yoo qimamii qabaate yoo shiroon isaa mi'aa jennee tamanne hin bitanna jechuudha. Isni galee hin bitanna. Kanaaf dhaaba kamiyyuu jibboo osoo hin taane kamtu dadhabe biyyichaaf kamtu biyyichaaf kamtu dadhabe kamtu hojjete eenyutu darajaa kanaan ga'e eenyutu asii hanga asiitti deemsise eenyutu achii hanga har'aamoo fide jennee tilmaamnee hunda jaraafillee akka ilaalcha gaariitti dubbachuu qabna. Amma dogongora hedduutu jira beektu.
amma yeroon namoota tokko ilaalu ammoo paartiin keenya tokko haa ta'u malee yaadni keenya wal adda. Isin galee paartiin keenya tokko haa ta'u malee yaadni keenya wal adda. Yoo namni sun yaadni sanaaf hin taane namni sun maaf kana jedhee dirqama isa jibbuun qabu. Maaliif waan itti fakkaate dubbate, waan fedha isaa dubbate. Ani yoo akka Oromummaa kiyyatti wanti natti dhaga'ame yoo jiraate waan sun yoo naaf hin taane adeemsa sun cimmadhee ilaaluun qaba. Isin galee malee amma fakkeenya shaneetu jibbama. Shanee jechuun eenyu? Adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoo miiliyoona 50. Isin galee kanaafiyyuu shanee yeroo arrabsinu Oromoo arrabsine jechuudha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo yeroo xiqqeessinu of xiqqeessine jechuudha. Oromummaan keenyaan beekne biyyi keenya Itoophiyaa ta'u malee eenyummaan keenya Oromoodha. Isin galee Oromummaa keenyaan of beekaa, eenyummaa keenyaaf of baraa, eenyummaa keenya nama barsiisa. Biyya Itoophiyaa jedhamuuf immoo nageenya akka barbaannutti nageenya akka bu'uuf waan nagaa qabu dabarsuu jechuudha. Isin galee akkasitti deemuu barbaachisaadha. Garuu namni tokko ba'ee kana jedhee maaliif wallaaleetu dubbate? Namni sun wallaala waan ta'eef irra hin ilaalamu. Isin galee ammani afaan Oromoo dubbachaa nama Oromoof dadhabe tarsiimoo qabsoo itti baasee qabsoon maal akka ta'e warra itti dadhabetu rooba osoo rooba hin jedhin aduu osoo aduu hin jedhin isin galee itti saddadame itti reebamitu gadi fageessu beekama. Nuyi warreen gadda feesbuuka banatiiti miti. Haa ta'u malee namni yeroo akkuma kanatti as ba'ee waa'ee Oromummaa dubbatu Oromummaan qabsoon kun waan akkuma kana qilleensarra dhufee darajaa kana ga'e fakkaachuu ni mala. Warreen hayyoota arrabsan maal jedhan hayyoonni kun Oromummaa isaaniif maaltu miidhamaatu isaanirraan ga'e jennee madaallee maal akka hojjetan yeroo isaaniitti osoo dhalatiin dura. Isin galee dhaloonni ergi nu qaqqabee seenaa nuyi beeknu hooboo maal akka ta'e hojiinsa maal akka ta'e ilaalaa hubachaa maatiirraa dhaga'a waan guddanneef jennaan nuyi yerootti hooboo adda bilisummaa Oromoo shanees balaaleffannoo miti yeroon ammaa kun. Uummata Oromoo ija tokkoon ilaalaa isa Itoophiyaaf hojjetu immoo muummicha ministeeraa itti amannee yaada isaa nu ta'ee jennaan adeemsa nu ta'ee jennaan hin deeggarra. Garuu hayyoota keenya warra eengadda sun dhaloonni nu qaqqabsiisin tarsiimoo qabsoo kana itti baasee amaana ilmaan Oromoo galmaaf ga'uuf jecha saddadame maal jedhee hojjetaa ture. Har'a immoo walitti dhufanii dhaaba wal dhabanii yeroo saantineedhaan nama sanatti maqaa moggaasuu hin qabnu. Maaliif isaantu dadhabee har'aan nu ga'e? Isaantu dadhabeeti Oromummaa keenyaan alaabaa keenyaan akka of mul'ifnu kan nu godhe isaan. Isin galee kanaafiyyuu namni kamiyyuu paartii fedhe deeggaruu dimookiraasiidha. Paartii kana dhiisee maaliif deeme jechuun hin qabnu. Garuu namni tokko yeroo waa'ee paartii irraa dubbatu paartii deeggaru sana keessa dhaabbatee hayyoota Oromoo xiqqeessuun kun dogongora cimaadha na biratti akka kiyyatti jechuudha. Isin akkasitti yaadan hin beeku. Isin galee soo kanaafiyyuu waan isinitti himu keessatti akka nuni as baanee qabsoon viidiyoo hojjennu kanaa miti. Qabsoon osoo nuni dhalatiin aarsaa maaltu kaffalame Oromoo maal akka hojjete tilmaamaa yaadaa intineedha. Namni dhaabaa wal dhaba namni waan barbaade irratti wal dhabuu danda'a. Hojii isaanii keessatti waan irratti wal dhaban jarri kun hojjetaniiru hundi namaa hojjeteera walitti dhufanii adeemsa isaanii irratti waan waliin deeman tokko yeroo waliin ta'uu dadhaban isaan yeroo walitti bu'an nuyi immoo walitti bu'insa isaaniif jennee nama eengadda aarsaa hedduu kaffalee Oromummaa kana asiin ga'ee Dooktar Lammaan kan biyya bulchaa jiru Dooktar Abii kanatti warra dabarse isaanii xiqqeessuun irraa hin eegamu. Kun dhaamsa kiyyadha. Okay? Kan isin jechuun barbaada. Malee ani badhaadhina deeggaree fi eenyummaa koo inni abiyyoo arge kana godhaa jechuun sirrii miti. Koomentii akkasiin barreessinaa fi sijjamar Oromoodha. Isin galee bulchaa Itoophiyaa yoo ta'e sabaaf sablammii bakka bu'ee waan hojjetuuf alaabaa sabaaf sablammii sanaaf ta'u intineedha malee kan kunis keenyas gaafa sabaaf sablammii bakka bu'ee intinii jedhu alaabaa kanatu addunyaatti beekama. Amma garuu alaabaan kun uummata Oromoo qofaa bakka bu'a sabaaf sablammii bakka hin buune. Kanaafiyyuu eenyummaa keenya unutu beeksisuu qaba. Eenyummaa keenya unutu dubbachuu qaba malee alaabaa keenya kun waan sabaaf sablammii bakka hin buuneef tuffatamuu yookiin immoo intinii ta'uu hin qabu. Isin galee maaliif kuni lafee gootota keenya meeqatu itti caccabee aarsaa hedduutu itti kaffalame alaabaa kanaaf jechuudha. Isin galee kanaafiyyuu
waa'ee alaabaa chumaan bira dabarra waa'ee paartii irra dubbachuu nufni har'aanii YouTube keessa subscribe naa godhaa isinan bohaarsadhee dhufe. Okay? Subeedayaasin gara badhaadhinaa dhuftee jirti. Welcome siin jennee jirra bareedduu mucaasanii abushee garba. Baga nagaan dhuftee beekaatu dhiifama nama gaafata. Dhiifama keessarraa qeebaluu jedhee yaada ijoolleen simaa. Bakka isaaniitiin jedhu laakiin anillee wallaggaadha laakiin si qeebalan anillee na arrasaa turtee jirta. Rakkoon qabu harree wal itti filkaa walirraa fixxuu jedha Oromoo yeroo mammaa kun. Kanaafiyyuu rakkoon qabu nama beekutu dhiifama namaan jedha nama sammuun xiinxaltu dhiifama nama gaafata nama teekaniin dogongoriin hin jiru. Baga gara badhaadhinaa dhuftee paartiin badhaadhina paartii tokkummaatii atu jettee jirta maashaallah liivii kee hordofeen jira kaleessa. Na baay'ee natti toltee gara badhaadhinaa dhufee jetteellee dhaaba sanallee hin xiqqeessine. Nama gadi fageessee yaadu jechuun kan akka keetiiti. Nama tokko paartii tokko deeggaran paartii sanallee deeggaruuf itti gaabbuun qabani. Darbees immoo amala jaraa keessaa waan jettee qeeqxee arrabsitee hin qabdu. Maaliif namni yeroo itti dhufu hooma itti fakkaate paartii sana waan deeggaruuf jena booda irra immoo waan hubatee intini dhuuf keessaa waan deebi'uuf jena rakkoon qabu. Dhiifama jettee jirta nama biratti dhiifama gaafata bareedduu koo baga nagaan dhufte welcome siin jettee intalli biyya kee wallaggallee miti naan jettaa turte ani wallaggumadha. Wallaggatti wal affeerra gaafa wajjin galachuudha. Finfinneetti. Okay? Yookiin bakkoo yookiin sireetti si affeera. Bakkoo magaalaa Zawuduu taatee jirti amma. Inna kanneen siin jedha zuwee koo raafi moodee miti silkiin baay'iseeni. Ammallee hin jirtanatti fakkaata zala. Kanaafiyyuu nagannaa wala hin ga'a tiktokii sirba adaarsiisnee baname takka. Saatiin meeqa ta'e zubeeda naa barreessa jalatti naa barreessaa warra jirta. Sirba adaarse. وي ألتقي بحر فيسبوك فيدا من أما دقدمي لما هرني لا جارة دقدمي تكوفاك سام so sorry. رف يزبيكون شنو رف خلاص الرمبا سربا أرتي كان سنفيري أرسي موبايلي الأسر كنا بريسا ما 0000 بريسا نزنين 00 سنتان ساعتي ميك كدينتن سلاول كين سربا والله وسما دامين النجين وسما دامين النجين أنا برا ساعتي سادي في دقيقة كل أنا وي نرف ساعتي دي من سر الأقربي نرف بالي لا كم بالي متفسيدا بالي كل سركون كابو بالي فارسين تكمامتي أقول لك قفك جمانة تفكاتا قرب نرف هنا سلام بالي أكمل أسلا نرفع بلوزان كمونة تقدتي جراستاين طلبت ايه بودا سنافدوني ايجون كيرا وامتي والله ما ينتين كم بيجين كي يا بدل
Osoo baay'een qabaate seen affeera. Facebook akka karaan tala tokkittiin tala wallaggaatiin seenee sin affeera, okay? Kana caalaa hin beeku natti golfaa jirtan himte ofitti himaa. Ijoolleen raftanuu ati yoom rafte ijoolleen raftanuu jirti. Kalaas beekaffiingaa narrafaa masaatiin deemee jira. Thank you baay'ee waan na hordofaa turtaniif galatoomaa. Nagaan bulaa isiniin jechuun barbaada. Komentii keessan dubbisuu hin dandeenye. Egaa akkuma argitan dulloomeen jira. Dullummaan kun natti dhuftee jirti. Dullummaan kun natti dhuftee jirti. Yeroo dullummaan namatti dhufu kana waan dubbatan isin beekanii. Kanaafiyyuu nagaan bulaa isiniin jechuun barbaada. Love you so much isin jaaladha. Okay? Manastariin kun irraa bareeda. Amma ammaatti na hordofaa jirtamee natti himaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Manastariin kun irraa bareeda. Natti himaa. Jaarsi kiyyas maybe as keessa ta'e na ilaaluu danda'a. Silaa ijoolleen Saawudii rafanii. Akka ijoollee Kaayiroo kanaa miti. Ijoolleen Saawudii rafanii. Miila kiyya na dhukkubee wallaahi. Shaahanaaf jedheen tinii. Thank you so much. Waan hordoftan galatooma. Silkiin kun shaahana irratti. Manastariin kun irraa bareeda moo bareedu natti maadha. Aywa zubeedhaa natti fakkaatee lakkaa zubee miti. Komentii hedduu barreeffamaa ture. Zubeedhaan seeyanii keessa eetan zubeedhachaa ture si waan ofii kun maaliif yesuuf eenyu jedha. Thank you galatooma ulfaadhaa. Manastariin kun irraa bareeda natti mudiddanii. Thank you galatoomi sabboonaa jimmaana dhiikoo. Oh my god. Eenyu sitti beelatti mime? Lala sigmoon deema sigmooniin qorra jedhanii sigmooniin qorra gaattiraan illee baay'ee qorra jedhan biyyeesaa hin deemanatti. Okay, angara limmuun deema limmoo wallaggatti aana wallaggatti illee dhiyoona biyya abdii jechuudha. Thank you galatoma. No sigmoon deemoni. Sigmoo yeroo sangoota fe'anii gara kaachiseetti ana wajjin na fe'uun deemoni gara sigmoo hin deemu. Kaachisee bakka jedhamu namni beeku jira sin keessa minatti ma. Bakka itti sangaa fe'an san. Kaachisee. Eenyu beeka natti hima. Kanaafuu gaattiraan hin qorraa jedhani garuu hin deemuun. Ispoortii godhii malee coomaa jirtaa. Wii wallahi furdanne. Laalaan furdanne. Ispoortii ani yoo furdadhe isaanan godha garuu amma furdanne. Osoo furdadhe asandaaboo no asandaaboo sin deemu. Asandaaboon immoo gara bonayyaa kanatti tintineedhaan bonayyaan jaalladhu. Bonayyaan baddaadhaan jedhan biyya fardachi gadi dhufu jedhan bonayyaan deemu. Asandaaboon kun immoo xiqqoo ishee gara achis hin deemu. Asandaaboo sin deemu. Ani kanan deemu eessa beektu? Limmoo saqqaa hin deemu. Deedoo sin deemu. Deedoon immoo yeroo kiramtii jedhan oqqeensaa adii jedhan. Intini akka kanaatti yaa'anii miila nama qabatan. Garuu wajjummaa keessa na kaawwatiin hin deemu. Deedoo dhoqqeensa akkanaa jechuun nagahee garuu gadi fageenyaan deedoo gara bonayyaa yeroo intini
Sabandra garuu sigmoo bareeduudha. Toleessuuf bakka nan deema ergee kana naan jetti. Ergee kana naan jettee nan deema. Gaattiraa sigmoos nan deema. Gaattiraa maal dhaquun danda'u waan sigmootti heerume. Yoon sigmootti heerume immoo jaalallee gosa duraan ijanatti naa ture gaattiraa deemee ilaalan deeqaa fudhashanii nuti kan walirraa deemsisu fagoo miti jaarsa koo dhokadheen deema yeroo inni caatii bishaan obaasuu deemu. Dhoqqee gurraachi dhoqqee wallaggaa dhugaa biyyoon biyya keenyaa diimaadha. Kan wallaggaa diimaadha. Natti heerumee si fudhee sattiin gala jettee zabanyoonni koo natti bilbilaa jiru. Way sigmoo eessatti beektaa? Ani dhalattuu eessaan asii hiitanii silaatiin tee Jimmaa fi Wallaggi immoo maal jedhe ga'a deemee raffiiroo koo dhiifamaa way maal jedha kun immoo naaf yaaddee jechuudha. Thank you my brother. Sigmoo kottu warri naan jetta yeroo sangaa feetan gara kaachiseetti turaan gadi na fe'uudhaaf immoo gara Finfinneetti hin dee'e. Sigmoon nufuun limmoo saqqaan deeman limmoo saqqaan jaalladha. Biyya abdii keetaachoo sarboo koolixaa waaw sarboon kun biyya abbaa taqqi sila sarboo miti sarboodha biyya abbaa taqqi sarboo biyya Naayimaar sa kiki argaa kee dhugaa rabbi hawaa namatu jaarsa hawaa sigmoodhaan naan jedhee insoowwun dhiisii beekoo. Ani maraane sigmoo yoon deeme in qorredha. Jaakeetti saawudii kanaa yoo bitatanii dhaqan malee balaa ijoolleen asii ijoollee dhiiraa sigmootti heerumte achi galtee gara biyya warraatti deebite jechuun dhagee maaliif baay'ee qorredhan. Na demmoo yeroo sangaa kana fe'an gara kaachisee Finfinneetti jechuudha dhalaachi keessa buusanii fe'anii gara warraa gashuu jedhan dhuguma. Ani sangoota wajjin fe'ameen galu yaaki. Hawaadha kan fayyaa keetti jaakuu jira lubbuu koo faatii eenyu jedha. Yaasin jira yagalbii yaruufi beesti Jimmaa maal mataa qabatta dhuguma. Kiki argaa dulloota eenyu dulloonni muca Jimma deedoo kootu deedoo gara bonayyaatti ol nan baasne nan dhufa deedoo gabaa sheekii nan dhufa. Ijoollee sigmoo duriyyeedha moo no duriyyeen jennu way ijoolleen sigmoo miskiinota kan jaalalaan tokkoffaa ta'an nama jaallannaan namarraan goran ijarri nan beeka. Kiki kootu limootti gala jechuudha. Okay. Rakkoo hin qabu. Okay. Na fudhatanii ela feetan sigmootti si wajjinan gala. Feetan gaattiraatti si wajjinan gala. Feetan limootti si wajjinan gala. Feetan deedootti si wajjinan gala. Feetan boonayyaatti si wajjinan gala. Feetan kosorootti si wajjinan gala. Feetan maannaatti si wajjinan gala. Okay. Feetan aggaarotti si wajjinan gala. I don't care. Ani keessani okay. Afuura na baafachiisaa jira namni wayii immoo jala. Okay, sigmoo uffata yoo bareeda naa bittan ani si wajjinan gala rakkoon qaba. Saqqaan kun illee bareedaadha saqqaan immoo saqqaa birrii jedhamti fakkaata saqqaa birrii kan jedhamu. Naan dagadhani koo abbaan koo Jimmaa haati koo Wallagga malee isaan wali dhufanii dhimma isaanii ba'anii baay'ee sin jaalladha anillee sin jaalladha riikiyya. Dhiifama siin maal jettee darbee jira dhiifama siin
No rakkoon qawweessuuf dhiifama gaafachuun barbaachisu galbii kiyya dhiifama raafishee dhimma qofa filatta ati no bakka hundaa filadhan bakka na teessoodhaaf na mijatu ta'ee jennaan gammoojjii baddaa waan akkasii kan yoo biyyoonsaa akka biyya Wallaggaa keenya Wallaggaa nama biyyoonsaa diimaadha badaa intini kanaaf hin ta'u boqqolloo baasuudhaaf ta'a nigdiidhaaf illee badaan ta'u Wallaggi Nima nigdiin nagaduun jaalladha wanti biyya gabaan kun jiru deema yoo na fuutan ani balaa sigimoon deema balaa deedoon deema ani maalin fuudha yaa kii gaxarii isaanii jimmaan ta'a yoo na fuutan jimmaana kaawwattani ayyee maaltu arsii tole rakkoon qabu arsiis naannofa arsii biyya aannanii biyya garbuu garbuu yeroo mucaa godhatanii ajjasa hojjetatanii dhuguu marqaasaa fayyadu dudda kan nama jabeessa takka godhanii hidhatanii simboode hojii ofii hojjetachuudha eessa filattaa jaakoo jirta jira yaaroo hiyya galbiyaa ga'a deemii naan jecha jira tokko mullee ishee yaaroo hiyya ga'a deemiin ga'a okee sinaa soofsiisuudhaaf malee nuyi narra fayyalla nagaan bulaa kalas Ijoolleen baay'een akkuma jaartii keessanii natti eekkamaa jirtani koomentii keessatti. Akkuma jaartii keessanii natti eekkamaa jirtani kala sirraa bahee rafa. Jimma katamaa. Ani sirraa naqabee Kaalid koo rakkoo tokko hin qabu si ficcisiisa yeroo hi'ana. Kunoo ijoollee dhufaniiru irraa hin ba'in. Wallahi jaarraa 21ffaa keessa awwal marra nama kanaan daawwatamu I'm so sorry ani garuu rakkoon qabu namni shanuu na daawwate sinan jaalladha waan ta'eedhaaf baay'ee tokko intini sin jedhu nama baay'een sana maan barbaadu amma ishee nama na wajjin taphatuun barbaada ani gali ga'adii maal jedha jimmaaf Wallaggaa kun biloo godhuun qaba nu dabbaraan turta I'm so sorry maal jecha barbaadde in biloo kamta jecha kana deebistee barreessitee jennaan na xiba tokkoffaa okay biloo kamta si jedhee ani riifuu maal jettee suunaa galaan jiru rakkoo tokko hin qabu jaalalli yoo narraa si qabisiif fichisiisa ishee Kaalid dulloomee jira sagaleen kun caalaan jiru dubbii dhiisii osoo sibira jiraadhe silaa Manastar baasee zaki sana ilaalu barbaadde yeroo hiikiyyaa eeggalbii kiyya hawaamii guyyaa tokko naaf nadhamsiisee maal dhamdhamuu barbaadde Kaalidoo koonatti love you Muhammad amiin jedhan takka bilbil maal kan kana gidde yaa rabbi koftaako anjana jana dhaabeen jira dubbii keetu akka aannanitti namatti tola malee irriba qaatana yeroo yeegaluu yalla wajjin rafne yalla baafadha khalas yalla nagaan bulaa okay yeroo an cinaacha tokko rafu asiin sirafee isna yaadadha yoma nama natti dhofte hundi keessanii namni 52 sirra jiru kun okay hedduun isin jaalladha afaan keessanirra okay ati garuu maaliif baddee hojiin qaba wallahi saatii darbeen nuuf ammallee naaf mijatu leebii seenu egaa mana madaamii jirraan beektu mitiire
kanaaf yeroo tunaan mijatu kanaaf badii baay'ee bareedaa. Thank you galatoomii. Love you Hawusha. I really love you too. Love you so much, my best friend. Tell you Bengali dan. I love you so much, my best friend. Which Oromo ko njede na rafokisa fokiso. Hawusha. Adide misi jennan malif dubbisu dide. Basic an adide bisun danda'u shi sanyiko. Facebook ko tokkittiin tala wallaggaa jedhuun adii isin deebisa. Okay, tokkittiin tala wallaggaatiin adii ergadha. Beejii irraan barreeffama malee sagalee nama qabuu hin danda'u. Post irraa yeroo naa barreessitan ammoo barreeffama qofa. Bareedduu ko baay'ee si jaalladha. Anis sin jaalladha Riikiyya. Ani immoo beekneef. Wallahi laazim commenting keessan fedhii malee na qobaltisa. I wish way shanan tokko gabbara dandeessaa ofitti miyaake tokko yoo namni giddii bitata'u ishi yeroo hin qaqqabee jira shaanis qampaasitti godhee afaan kiyyaa sibira hinga ammoo eeyyeen hinga jedhati na dhungadhu qilleensuma rafiitii si qabuun ta'ee hawwaa dhugaa ati ijoollee jimmaatii ijoollee jimmaatii hirmaa jirta miti maashaallah. Ani ijoollee ani biyyi kiyya jimmaadha yesuuf dhageessee jirtashi biyyi kiyya jimmaadhaan. Zubeer Jaafar galbii wayye yeroo hiyana. Tahayr eenyu jedha Hussein na dhungattee jirta amma kanaan illee qamba singadara hunda keessanii mucitti sa'aatii deemee way nama naa yaadu bitaan jira yella nagaan bulaachuu bakka nan deema ani sitti gaafadhe Khalid baay'ee das jetta. Thank you dammaku narra fahamaa buqqaan illee yoo wifi fayyadamtan ta'e wifi fi ijoolleen dhiiraalee jechuudha. Yeroo hojiitti deemtan viidiyoo goosanii faa buna danfisiifaa jira. Viidiyoo dheeraarra kaa'ati YouTube kiyya sagalee balleessaa rakkoon qabu viidiyoo irra kaa'atinaaf daawwadhaa sa'aatiin akkanaa guutuuf lubbuyyee wayyee galbii baay'ee bareedaa. Thank you. Isatti na beektan sabiin ankoo hin dhiifamu. Maaltu dhiifamu sabboonaa jimma wanti dhiifamu hin jiru si galbii koo kan kiillee dalagaa hin qabdu. Wayii dalagaa dhamti sa'aatii kana kan na fide madiinkii dhugaadhaas naaf hin galle. Hawaana mafitaa jirta nurra commenting ke na darbee jira garuu hin dubbisanne as rakkoon qabu darbee jira. WhatsApp na dubbisi. Okay galbii kiyya mii na dhungadhu Khalid ofa hunasi dhungadhee jira ilkaan hin qabu garuu onni ko wayye wow onni ko wayye galbii ko Abdul Jabbar maal Abdul Jibril mo Jabbar jedha maqaan Facebook naan dubbifamne. Viidiyoo daawwachuun maaliif viidiyoo kan daawwattu maal beektaa sa'aatii tunaa dabala. Sa'aatiin nazalaatti ta'ee jira. Sa'aatii tunaaf dabala. Sa'aatii 4,000 yoo guute malee YouTube namaan qeebalu beektu. Sa'aatii 4,000 naaf hin guunne. Ijoolleen baay'een illee karaa kan Google keessa galtanii subscribing keessan guutuus fi sa'aatii meeqa akkasiin gaafatu karaa kamiin akka ilaallattan viidiyoo godheessinii gadhiisa jechuudha. Namoonni baay'een hin beektani. Inna sa'aatii 4,000 waggaa tokko qofadha. Yoo waggaa guute immoo hin cufama jechuudha. YouTube akka haraatti deebisee lafaa ka'ee banuudha.
kottu na waliin paartii godhan. Wallahi kawanti keessa isa dubbisaa bulee nan nuffisiisu dhugaa rabbi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Lubbuu qoreef dhuftaati immoo koomentiin lafa balleessaa jira siiti. Raffi borkottu. Tole kaaddoo kana rafaa. Naaf yaaddochuudha hojii mana madaamee. Tarii jaartiin keessa mana madaamee hojjetti akkaataa madaamiin nama gootu isinitti himti. Below kamta okay. Na warra kisi baay'ee namaaf yaaddanii baay'ee sin jaalladha hawaa koo paartii badhaadhinaa damee jimmaa jedha anillee hedduun si jaalladha sanyii koo hedduun si bira bulee osoo na bira bultee maal goota afaan keena na guncaasistee kottu hin rafnaa tole ishee. Uffata dabarsummaa Oromoo ofirraa baasa malee rakkoo hin qabu bitaa uffadheen jira. Baay'ee si jaalladha anillee sin jaalladha. Dhugaa yoo rafuu barbaadde nama si wajjin hin rafa jechuudha asuma irratti. Xaahir jedhimeera. Xaahir jedhimee narrafaafanii lubbuu kummaa yaana dhiistee raftaa asirratti xiqqooshis na zinsiisu qubaa kiyya na dhiistee raftaa. I'm so sorry. Maal jechuudha Yesuuf naan galee warra isaaf ta'e. Malif Rico, Malif Didi, Aye kuno kan jel cendera, itu kayak cendera, seriki yarati cendera, aman kecil cakalas, enyukan dur sirabu, woi erbahi. Eenyu kan dursee rafu? Isin keessaa eenyu kan dursee rafuu barbaadu kunoo nama lama malee hin ga'u sireen kiyya banagaraachin lai. Jaartii Bangaalii naan jedha tokko immoo dhufe Bangaaliin na bukkeen jiru mee rabbii kee sodaadhu halkan dukkana keessa nama hin arrabsiin. Dhugaa baay'ee si jaalladha. Dubbiseen finne giru. Ani illee hedduun isin jaalladha dhugaa rabbi sabboon ajima maal jedhee si fuudhee. Ana jechaa jirtani. Okay. Nama lama malee hin ga'u sireen kiyya. Namni tokko mirga karaa mirgaa moo karaa bitaa rafuu barbaadu? Karaa mirgaa moo karaa Oye gartii wallahi na saajan mareeja na wal rankutu kata sabi biyya keenya gaazii fi usana beektu miti. Hawan ku suma hawiyye gelbiya umriya ruuhi ana. Ani lekkuma kana hedduun isin jaalladha dhugaa rabbi. Umbaan illee hedduun isin jaalladha. Karaa anku mirga. Warri keessattan ayyee yalla. Wallahi hedduun kofalchiisa koomentiin keessan yeroo kana taphattan natti tolaa natti illee. Amma siyaasa ofirraa dhiisuu qabna okay? Taphatti seenuu qabna. Kanaafiyyuu yalla amma bakka ciisaan tottolcha. Bakka ciisaan tottolcha. Macha. Mana dilas tu beragam yang zara kuna wanti hati yang zero no asal. Koi, kena silafan ka asan ish. Jorot isna kan kufis ni fruhun ni zula. Mila Kenya nak kan kufis ni jar-jaran tu kutu. Semua nak kisah namanya jar-jaru ni zura. Jaalala madaamii koollee lafan kaa.
waan isin barbaachisu natti maa fideesni dhiyee. Wallahi biloo kamta. Gara WhatsApp bilbiliin sitti meera. Namni tokko hojjaan keessan dheeraa ta'uu danda'a. Yeroo raftanillee intini ta'uu dhiisuu dandeessu. Kanaafuu laazima bootaa tamacha'u tottolchuun qabu jechuudha. Kun illee tottolchee hin jira. Dhugaarummaa tottolchee hin jira. Yella eenyu kan isin keessaa ana jedhu tottolchee hin jira irratti qabeessan beeksisanii qoosaan beeku hawwaa jedhu. Argitanii miti? Argitanii ani hawwaan qoosaan beekutti waan tottolchee jennaan nan tottolchee okey. Yella khalaas eenyu dhufe. Okey tottolcha. Ammallee kana caalaa tottolchuun qaba sanii. Si yeroo raftanti. Dhugaa isinitti agarsiisa. Tottolchee jiraachuu koo isin agarsiisaa miti maa. Warummaan talli bilchiginaa maraatti jirti. Siree ishee nu agarsiisti jettu malee maal jettu adda bira waan jettan qabudha. Okey. Qaamara jala agarsiisan agarsiisa. Sireen koo xiqqoodha. Nama hedduun geessi garuu amma san argaa jirtan kan okey. Nama lama malee hin gawwatu laa sireen kiyya bicuudha. Ilmuhim namni rafuu barbaadan ana waliin namni ana waliin raftan kun amma qopheesseen jira. Bakka ciisaa qopheessi jennaan bakka ciisaa qopheessa. Waan isin jettan isinii guuta jechuudha. Shanesh waan hedduu isin jaalladhuuf jenna. Argitanii miti bakka ciisaa. شفت صح؟ ايوه حلوة بدي خلاص بس لش شوفت هذا اوكي. يا بنتي والله فدي مالينك وبلزيزة زرتن ما براتي انا هسه ما براتي توكو لازم امو قبا شنيش. شفتوا خلاص حلو صح؟ نمتكم نمتكم مالين قبل وانا قرأت اللي عشانيش تقول سرينكي يا جدا. نو نمتكم مالين قبل سرينكي أني متان كويو فردودا أني يوم خرابي تاتيسي نمو خرام رجال. انت اللي بتسجلنا أنا مصري رجيس وكذا تاجر تجتون كسوان أولمتي سوانا فيو. waan jettan osuma beekuun isin bohaarsi har'aafas marratti nu haa ga'u illaa nagaan bula. Amma jettanii bijaamaa uffadhuu liibii marratti akkanaan hin jenne bichaan sodaadhe. Okay. Namni mokkoyyeeffan barbaannee jira. Mokkoyyeeffa isinii cufeera. Yalla asaa keessan tan gammaana turse amma rafuun qabachuudha. Amma rafuun qaba. Tole. WhatsApp gali okay. Langala rakkoon qabna. YouTube kee subscribe gochuu akka hin dagatinne egaa hawaan kunoo nama qoosaa beekuna.
Bayi lukni kiyya gargar qabamee jira sorry nargine ture wallahi. Dhiifama isin taphachiisuudhaan malee nama safuu dagatas miti haa ta'u malee rakkoon qabu Oromoo akka kiyyaatu na jala jira Oromoon akka kiyyaa waan hin barbaadedhi waan inni filate yoon keessumsiisee bifa barbaadaniis yoon taphachiise I don't care rakkoon qabu jechuudha. Okay. Hawa gaaffii kun deebisee Yesuuf gaaffiin kee maal ture? Maal jettan jirtu? Gabaarra olee zanaa umarikaashii isinitti fakkaatee moo hin argamu namni kamiyyuu argachuu hin danda'u inni maskootiin isaa cufamee jira. Yeroo dogoggora waan tokko ta'u bakka uuma hundaa karaa irratti waan argamu isinitti akkam fakkaata. Okay. Yalla bye bye. Sinan jaaladha. Nama meeqa jira? Nama 56 jira marraa 56 hin dhungadha. Tokko. Shantamii jaasin dhungadhe dhugaa rabbi yalla nagannaa bulashee hedduun isin jaaladha yoo nutti mufattanii jiraattan rabbiif jecha afuutu naaf jedha halkan dukkanaati namni irra malee ka'uun hin beeknu ka'uu keenya hin beeknu kanaafuu rabbiin hamtuu nurraa qabu gaarii nutti haa qabu isa jaalalan beekni rabbiin nurraa qabu isa nu boosisu rabbiin nutti hin qabin rabbiin nurraa qabu isa jaalala beeku isa nama hammatee kanatti boraatii nama godhate akka tiraasii koo kanaatti jechuudha. Kanatti kan nu hammatu rabbiin nutti haa qabu yalla nagaan bulaa isin jaaladha. Warri rafuu barbaadan immoo kun firaashiin afamee jira jechuudha. Ani amma rafuudhaa fi asirratti bicha uffata baafachuu bicha naafe yalla nagaan bulaa kee hedduun isin jaaladha. Tole isin amma na jaallattu kan isin jaalladha. Astaghfirullah jett maaltu badii moo maaltu badii astaghfirina goota giftii ana asirratti nagaan bulaa sinin jechuun barbaada. Bye 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 bye. Maalin godhee Yesuuf gaaffii warri qabdan feesbuukii kiyya karaa tokkitti intala wallaggaa gootannaa kaa'uu dandeessu. Beejiidhaan sagalee nama qabuu hin danda'u aadii nama deebisuu hin danda'u isinii galee yalla bye bye. Otoo jaarsi koo isiniin dhaqe osoo jaarsi koo nan dhageen isin dhungadhaa. Eeyyeen akkuma kanatti eeyyeen jechuun jira yalla baay'eessuuf kanaan saayilentii akkasiin goones yalla nagaan bulaa. Deemeen asuma bulu yoo madaamee isaa lamatti nakaaftii ganama akka Itoophiyaatti. Okay, YouTube ko subscribe godha. Lammaffaa viidiyoo yoo shabakaa free qabaattan viidiyoo kee daawwadha. Intala buskuta kana yeroo ilaaltan afaan ishee xuuxxoo maddin ishee buskuta haasaan ishee amala akkamiin subscribe gootan akkamiin viidiyoo isheen daawwattan leesh khair inshaallah yaani زعلان منكم هاجي مكبجا ما هاجي في اللي جتني يوتيوب كي ناف نداوتني ناف انتني جتني I'm so sorry بكابو دافن يلا نكمل يلا باي باي دي ميروكي ورنا جالتنا كانت فوتونا كهود داشانيش جوالك كيستنا إلى على ولته ورنا جالتنا كفتي ورنا جالنا نسقرو سوف سورة كي ينتني جتني ترينا جالة شو رنديش اوكي يا رادال جوتش